Xaahir jedhama maqaan koo abbaan koo Hussein Elemooti. Bakki dhaloota magaalaa Nageellee Meexamaati. Aanaan koo Dodola. Aanaan koo godinni koo Shaashamannee. Poolisii Oromiyaa jedhanii fuudhanii biyyaa nu baasanii. Guyyaa kana waggaa turre ciikaanee guyyaa kana waggaannu gaafa nutti cimee jedhu nama 15 turre nama 15 keessaati. Namni lamii badanii namni tokko bakka fiiguu ta'ennaan qabamanii ajjeefamanii immoo lubbuudhaan nama 13 ta'anii hafnee harka laannee meeshaan dhukaafnu jennee umurii lubbuudhaan lubbuu keenya jiraachuudhaan harka laannee kanaaf illee godinyooti qollee yeroo wajjin kan illee jiru ijoolleen biyya keenyaa illee baay'eetu jira isaaniin du'anii fi hin jiraatan isaan jiran hin beeku ofii keenya immoo kun warra lubbuu keenya jiraachuudhaaf jennee harka laannee kun warra Maqalee gallee jirra guyyaa gaafa 15 qabamnee gaafa 19 kun Maqalee gallee jirra kanaaf lubbuu keenya jiraachuudhaaf uummata jirta illee jawaadhaa isin jenna kalama jeessu barbaade meeshaan wajjin qabee meeshaa kilaashii kan jedhamudha lafatti qabamoo aayiqii kan jedhamtudha biyya aayiqii kan jedhamu achitti qabamnee kun guyyaa lamatu waan nyaatin akka itollee bishaan illee hin jiru bishaan nagini akka addas gallee immoo kun daabboo namni hundaatanii daabboo kanallee akka duunee tokko tokko nyaannee lubbuudhaan irra geenyarra kanaaf achitti immoo wanta ta'u hin beeknu waan ta'eef akka kana barbaada warri keenya wanti teessanii ilaalaa jirtan illee biyyi keenya illee uummati keenya illee እናትና አባቴ በ3 ዓመቴ ነው የተለያዩት የ3 ዓመት ህፃን ልጅ ሳለ እናቴ ለብቻዋ ሻይ ቤት ትሰራለች አባቴ ታማሚ ነው ሳምባውንና ጉበቱን እንጂ ታማሚ ነው ልብ ድካምም አለበት ያው እኔ አሸዋ ነው እሰራለሁኝ አባቴንና አከየን አግዛለሁ የእሱ እናት ነበረች ስሜ ከማል ቲቤሶ ይባላል የተወለደ ሻሸመኔ ወረዳ ቆሬ ይባላል ከዛ የመጣ እዚህ የመጣ ባለሮቤ ነው ባለሮቤ አና ስናና ወረዳ ስናና ልጅ ጎትቴ ወደ ሻምበል ተመለስ ሲመለስ ልጆቹ የኛ ወታደሮቹ ወደ ኋላ እየመጡ ነው እድሜ 16 ነው ብዙ አይቻለሁ የሞተም የቆሰለ መዘው ወርቆ የሞተ ወርቋል አልተነሳ መዘው ነው ያለ የቆሰሉ ግን ሩጫ ቢችሉ አምልጠዋል የሞተው ግን እዛው ነበር በመንገዱ ላይ ነበር ማንም አላነሳቸውም እቅዴ በቃ ትምህርቴን መጨረስ ነው ወደና አባቴ ሄጄ ትምህርቴን መጨረስ ነው ያየቱን ሁሉ ለጓደኞቼ መናገር ነው በቃ ያየቱን ሁሉ ለጓደኞቼ ተናግሬ እነሱ ወደ ጦርነት ወደ ውትድርና ዓለም እንደገቡ ለማድረግ ነው እና እናት አባቴ ጋር ሆኜ ትምህርቴን መጨረስ ነው ፈልጌ ጦርነት ሲመጣ እኛ ከማን ጋር ነው እንጋጠም ስንል ማሰልጠኛ ጁንታ ነው ጁንታ ጋር ነው የምትዋጉት ምናምን አሉንና አዛ አልቀዋል አይዟችሁ የላቸውም እናንተ አትዋጉም ካምፕ ነው ቁጭ የምትሉ ምናምን አሉንና አዛ ማታ መኪና መተው ወሰደን መቃን ጎብዙ ነው ይስተላል እንደ መቃን ለደደ ጎዲና ይሉ አባ ቦራና አልገሰጪ ገንደመ ጉጆ ወርሳ መቃን አባ ጎት ጥላውን ደስታ መቃን አለጎት አዲስ ይታይ እንግዳ kan inni ladde bara 1994 ganda Moguu jedhamu keessatti abbaa koo ladde moyyaan argeen beeku ati koo mukuma lama afuraniiti kan isheen duute keessa bakka barumsa tuuni of intinaade baraju bakka sabodde siwosiis intinaade chibeka zimne kuma lamaaf 13 ji'a xumuraarra galee bakka ji'a tokko sulxanaarra ture ji'a tokko bakka ji'a tokko kan inni ala 1994 gaana godina Iluu Abbaa Boraanaa Algeessaachi Gondaa Moguu Qorsaa keessatti maqaan abbaa kootii Xilaawun Dastaa jedhama haati koo immoo Shittaayaan Gadaa jedhamti dhaladhee 2000 mana barumsaa kutaa tokko galee 2010 barnoota xumuree maqaan kee Xummee Duuba baala mana meedha
Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota YouTube isaa gisee jalatti argamtan hundi keessan nageenyi badhaadhaa egaa haalatti kolfinu keessan jirru haala hamaa keessa jirra warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa warri kanaan dura maatii keenya taatan immoo like share gochuudhaan cina dhaabbadhaa isiniin jenna haala yeroo irratti xiyyeeffatee akkasumas siyaasa biyya keenya haala kamiirra akka jiruu fi har'ammoo waan addaa qabannee dhufneetti jirra waraanni Abiyyi akkamitti akka booji'amanii fi waraanni Abiyyi kun akkamitti gara lolaatti ergamu kan jedhu waan tokko isin ilaalla video kana ilaala booda sagalee isaa isiniif gadhiisa egaa akkuma beekamu kanaan dura ijoollee waggaa 15 waggaa 13 gadi waan akkanaati kan dirqamaan lolatti ergaman jechuudha keessatti ifaa ijoollee maatii hin qabne harka qalleeyyii barandaa bulanu kana dirqiidhaan funaanamanii kan gara waraanaatti ergamantu jiru kaan isaa immoo osoo hin beekin osoo bakka hojii idilee isaanii jiranii achirraa fuudhamanii akka isaan gara adda waraanaa geeffaman godhama jechuudha kanarraan kan darbee leenjitoonni achi keessatti waraanaaf leenji'an kan torbee tokkoffaa guyyaa 10ffaa leenji'antu jiru kan akkaataa meeshaalee qabanitti dhukaasuu hin beekneefaa hedduutu jira waan ta'eef kun kufaatii hamaa keessadha kan Abiyyi kun biyya kana fuudhee wajjin jigaa jiru jechuudha osoo danda'amaa ta'e ijoolleen kan keenya ammatti keessatti yeroo labsiin kun labsametti eeggannoo guddaa taasisuudha qabdu keessatti labsiin kana keessatti amma namoonni hedduun qabamuu danda'a gaafa qabaman hin hidhamtanii akka odeeffannoon nu qaqqabaa jirutti hidhaan akkuma jirutti ta'ee yoo qabamtan leenjifamtanii gara duula waraanaatti geeffamtu achitti akkasiin dhumtan godha jechuudha haalli deemaa jiru baay'ee kan nama yaaddessuudha labsiin yeroo muddamaa kuni waan yaaddessaadha jechuudha kufaatii hedduudha wayyaaninis yeroo kufuudhaa kaatu labsii muddamaati kan isiin labsite kun kufaatii isaa agarsiisa egaa memee warra booji'aman kana waan isaan jedhanu akkamitti akka qabamanii namoota meeqa biraa du'ee haala sukkanneessaa hedduu kan nama barsiisuu fi kan garaa nama nyaatu hedduu irraa barachuu dandeenya waan ta'eef mee daawwadha ይቀላቀል የሚለው ነው እንጂ እኛ በሚኒሻ ሰልጥናችሁ ሚኒሻም ሆነ መከላከያ ሞልጊያም ሆነ ከዚህ ውጭ አከዱም ተዳላችሁ ወደ ጦርነትም ሆነ ወደ ምን ተዳላችሁ ስለነ አይ እንግዲህ ዝም ብዬ ወደ መከላከያ ወደ ልዩ ኃይል ተመዘገብኩ እንጂ ሌላ አላማ የለኝም አባትም የለኝ እናትም ደሃናት ምንም ነገር የላትም ሰፋሪናት ምንም ነገር የላት ያው ይሸቀልኩ ቆይ ምኖረው ይሸቀልኩ ዙሮ ግን ላፊ ሳሆን አድርም ቆይ ያው ግዴታ ተይዘን ስንከድ ሃይወድ ማምለጫው ራቀ አስገቡን ወስደው ማምለጫው ራቀ ቤት እንውጣ ስሜ ይገደባባ ይባላል የመጣው ባህር ዳር ነው እኔ የገባሁት ወታደር ቤት በመጀመሪያ ደረጃ የደሃ ልጅ ነኝ 2005 ነው በጸረ ሽብር የገባሁት 2005 ገባው 2011 ወጣው ከዛ በኋላ በመለስ ብለው ነው ያመጡ 2013 መጨረሻው አካባቢ ማለት ነው 5 ወር 6 ወር ይሆነኛል ነው የመጣው አላማ ሳይሆን አሁን አብዛኛው ቅድም እንደነገሩ እነሱ በ3 ቀን በ4 ቀን የገባ ሰልጣኝ ነው ያለ በግዳጅ ማለት ነው አብዛኛው ግዳጅ ነው ፈልጎ የሚኖረው የገባ ነባር አባል ነው ማለት 7 አመት 8 አመት ያገለገለ ሰው ፈልጎም ሊሆን ይችላል ሳይፈልግም ሊሆን ይችላል የሥራ ማፈላለጊያም ሊሆን ይችላል ከዛ ውጭ ግን እኛ ከዚህው ከኛ ተይዞ ተለቆ ሄደ ልጅ አለ ሙሉ ታሪኩን ስለነገረን እኛ እናንተን ከጀርባ የሚወራው ነው እንጂ እንደዚህ ፊት ለፊት ቀርበን እኮ ምናቀው ነገር የለም ስለና አህመድ የሚባል እንትን ላይ ተለቆ ነበርና ጋሸና ላይ ተይዞ ሁሉ ነገር የነበረው ሁኔታ ነገረን ከዛ በፊት ግን የተነገረን ለኛ ህዋት ወይም አሁን የመጣው ስም ጁንታ የሚለው እሱ ሰው ያርዳል የማረከን አያወጣም የሚባል ነገር ነበር ያስነ ነበር ሁላችንም እጃችን ለመስጠት አንፈልግም ምክንያቱም ምን ታረድ ከሆነ እጃችን አንሰጥም እዛም ደግሞ ወደ ኋላ እንዳንመለስ ከኋላም ደግሞ በግዳይ ስለመጣ አትወጣም ስለዚህ ሙሉ ታሪኩን ስለሰማን አማራጫችን እጃችን ሰጠን ወደ ሰላም ጎዳና መሄድ አለብን ብለን እጃችን ሰጠን ውጊያውን አንፈልግም ብለን ስሜ ሁሴን ወንዴ ይባላል የተወለድኩበት ዶረ ግብር ወይም ላስቴ ነው የሚባለው የምኖርበት ማለት ነው ከዛ በአካባቢያችን ወንድ ልጅ የሆነ በሙሉ ይመዘገባል ልክ እንትን አለው
እንደዚህ ጠርናፊ እንትን ተብሎለት ትመዘገባለህ። ግዴታ ወንድ ልጅ ከሆንክ ትወጣለህ። 8 ቀን ሰልጥነህ ትመለሳለህ። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ዝግጁ ሆነህ እንድትጠብቅ በቃ እንደዚህ ተዘጋጅታችሁ ትጠብቃላችሁ እና ብቃቱን ምናምን እንደዚህ ትወስዳላችሁ ተባልን። ከዛ ወደ ደሴ ወሰዱን። ምን ሰለጥንበት ያሰለጠኑና ጤጣይ ነው የሚባለው ከደሴ ቀጥሎ ማለት ነው። ከዛ እንኳን በ8 ቀን ሳይሆን 3 ቀንም የሰለጠናለ 2 ቀንም የሰለጠናለ መጨረሻ ላይ ሰለጠን። ያው መፍታት መግጠምና ዳይሬክት ቴንሽን ነው የሚያስተምሩን። ያን ከተማርን በኋላ ሁላችሁም ልክ 7 ሰዓት ተመረቅን። ስንመረቅ የሆነ አረንጓዴ ልብስ ነገር ተሰጠን። ያን እንደተሰጠነው ልንወጣ ስንል 7 ሰዓት ሁሉም ከእንግዲህ በኋላ ወደ ቤት የምትመለስበት ነገር የለም፣ ወደ ቤት አትመለሱም፣ ሁላችሁም በዚህው ግዳጅ ነው የምትወጡት ብለው ተናገሩ። ይህን ሲናገሩ ሁሉም እየጠፋ ዳሩን ሲሄድ የተገደለም አለ፣ ብዙ የተመታም አለ በዛን ሰዓት ማለት ነው። አሁን ከሰለጠነ 2 ወራችን ነው። ከዛም በፊት የሰለጠንም አሉ። ከዛ እንደዛ ሲሉን አዳሩን እየጠፋ ሲሄድ ግማሹ ደግሞ ትልልቅ ሰው ጣሂር ሁሴን ጣሂር ጀደማ መቃንኮ አባንኮ ሁሴን ኤሌሞቲ bakki dhaloota magaalaa Nageellee Meexamaati. Aanaan koo Dodola, aanaan koo godinni koo Shaashamannee. Poolisii Oromiyaa jedhanii fuudhanii biyyaa nu baasanii bakki leenjii Hawaash Bishoolaa jedhama. Kutaa 7ffaa baradha. Amma gara kutaa 8ffaatti kaddar fuudhanii biyyaa nu baasanii. Nama baay'eetu du'e. Nama gaantaan kiyya nama 20 ture. Nama 20 keessaa namni 15 dhumateetiin namni 5 hafe. Nama 5 hafe san keessaa namni 3 illee hin dhaameera. Namni 3 dhaame san keessaa namni 3 kafe keessaa harka kennanneerra. Nama 3 harka kennannee Tigraay waan Maqalee waan gallee jirruuf harka kennannee nagaa jirra. Homaan hasaabina. Abbaan koo Hussein Elemooti. Ana ilmi kee injira. Haati koo Madiinaa Cirrooti injira. Homaan hasaabina. Harka kennadhee mana hidhaa jira. Homaan hasaabina. Inni maqaan koo Mootii Dabalaa Wallaggaa jedhama. Kana irraa dhufee ganda Jambal Gaaraa olii aanaan Ajjoo godina Gimbiirraa. Maqaan koo Mootii Dabalaadha. Umuriin koo umurii 18. Raayyaa ittisa biyyaa jedhanii biyya galmoosanii beeksisa baasanii gaafa beeksisa kana baasanii annee galmoofne achi baane amilee gaafa tokko gallee uursoo gallee leenjinee baane naase gaafa 29 eebbifamnee isa baane achi gallee amma ji'a tokko guutuu leenjiirra turre achi kaanee guyyaa 10 waggaarra turre waggaa turre achi kaanee waggaa kana waggaannu gaafa nutti cimee jedhu nama 15 taa'ee turre nama 15 keessaatii nami lamii badanii namni tokko bakka fi guutee naan qabamanii ajjeefamanii unimmoo lubbuudhaan nama 13 taanii hafnee harka laannee meeshaan nu qabnu jennee umurii lubbuudhaan lubbuu keenya jirchuudha harka laannee kanaaf illee godinyooti qollee yeroo wajjin kan illee jiru ijoolleen biyya keenyaa illee baay'eetu jira isaaniin du'anii fi hin jiraatanii isaan jiran hin beeku ofii keenya hamma kun warra lubbuu keenya jirchuudhaaf jennee harka laannee kun warra Maqalee gallee jirra guyyaa gaafa 15 qabamnee gaafa 19 kun Maqalee gallee jirra. Kanaaf lubbuu keenya jirchuudhaaf uummata jirta illee jawaadhaaf hin jenna. Kalama Yesuus barbaade meeshaa wajjin qabee meeshaa kilaashii kan jedhamudha. Lafatti qabee immoo aayiqii kan jedhamtudha. Biyya aayiqii kan jedhamu achitti qabamnee kun guyyaa lamatu waan nyaateen akka itollee bishaan illee jiru bishaan ligiin akka addas gallee immoo kun daabboo namni hundaatanii daabboo kanallee akka duunee tokko nyaannee lubbuudhaan irra geenyarraa kanaan sochiitti immoo wanta ta'u hin beeknu waan ta'eef akka kana barbaadu. Warri keenya wanti teessanii jaalaa jirta illee biyyi keenya illee uummati keenya illee. እናትና አባቴ በ3 ዓመቴ ነው የተለያዩት። የ3 ዓመት ህፃን ልጅ ሳለ እናቴ ለብቻዋ ሻይ ቤት ትሰራለች። አባቴ ታማሚ ነው። ሳምባውንና ጉበቱን እንጂ ታማሚ ነው። ልብ ድካምም አለበት። ያው እኔ አሸዋ ነው እሰራለሁኝ። አባቴንና አከዬን አግዛለሁ። የእሱ እናት ነበረች። እሱ እየተጋገዝን ነበር ስንኖር የነበረ። አዛ አንድ ሰሞን አሸዋ ስራ ከተማ ምናምን ወታደር እንዲፈሶ ቆየ። የዛን ቀን ነው ግዳጅ ብለው ያስገቡ። ግዳጅ ብለው እና በአብዛኛው አገኟችሁ ደግሞ እናንተን ጥፍር ይነቅላሉ፣ ያርዳሉ፣ ያሰቃያሉ እያሉ አስፈራሩንና ወደዛ ነገር እንድንገባ አስገደዱ። ገብተን
ሰለጠነ ልዩ ኃይል ነው ያደረጉን። ልዩ ኃይል አደረጉን። ከተመረቅን በኋላ ወደ